Gaafa diishii cufanillee dubbanneemi. Gaafa intarneetii cufanillee dubbanneemi. Ifaa yoo dhaame maaltu dubbiin ol argaree? Hin jiruumi. Callisaa moolaa dhaggeeffannu. Tokko warra dhabamee mootummaan barbaadee argamsiisuu qaba. Nummoo akka ummataatitti ragaa qabatamaa malee abalu achitti argame abalu achitti ajjeefame jedhanii dubbachuun madarratti madaa walii dabaluu taati. Dhugaa waan irra hin gahin nama odeeffannoo of jajuufi miti. Biyya kana keessatti namni akka kiyya oduu guraafu hin jiru. Oduun barbaadee irratti dhufti barbaadee itti dhabu. Oduu hunda fuudhanii yoo dubbatan gaarii miti. Kanaafuu sanillee dhaabnee mootummaan garuu gaafiin ummata keenyaa guddaan gaafii hedduu dhiibnee jirra bar. Dubbii mimmiillee jarakkaas malee dhunkaaf. Tuni garuu nutti jabdu. Muummicha ministeera irraa kaasee abbaan alangaa waan kana irratti cimsanii hojjechuu danda'uu qabanii. Kana nulleen haga dandeenye hin gargaaran jedha. Kaabiraan dhimma yuunivarsiitii fi dhimma bu'aa wal qabate dhugaa qabdan isiniin mala irratti hojjechuu qabdanii irratti hojjetamuu qaba. Mootummallee kana ga'e jennee qabdanna. Waggaa takka lamaa kana keessatti illee waan danda'annatti hin fakkaatu. Garuu qabeenyummaan isin qabdaniiyyuu waan kana jaarsisuu waan danda'u. Kanatti aansee kalammatatti hin jira. Fuulleffannaan keenya guddaan diinagdee ta'uu qaba. Waggaa 150 saamamnee jirra. Waggaa 27 lafee nu qorqaa turan. Lafee garuu nu cabsine. Lafee sanirratti lafee beeyta lafee mallee akka kiyyoorri hiyyummaan guddattan foonoo dhabame. Lafee san beeyta affeelanii mara gadhanii dhuganii gara qubsanii. Lafee sanillee deebinee misoomsuu hin dandeenye. Dandeenya jechuudha. Kanaaf akka dandeenyetti gama diinagdee irratti fuulleffachuu keessattuu naannoo Baaleef Arsii kanarratti wanni beekamuun midhaanini. Tokkoffaa callaan midhaanii oomishni midhaanii akka dabalu gochuu. Lammaffaan midhaan sun firiin asii akka bosoo hin ta'in asitti piroosos akka ta'u. Bifa daakuutitti, bifa paastatitti, bifa mokorooniititti asitti akka ta'u gochuu barbaachisa. Akka imaammataatti. Dhimma qonnaa isinuma qixa wal itti gaafatamummaa fudhadha. Seerofta cufaa jennaan walumaan cufne jechuudha. Baga cufnellee maaliifi odoo isin teettanii ilaaltan alagaan dhufee dachii teessanirra misoomurra maseenuun dachiisanii sirriidha jechuudha. Sirriidha. Amma egaa harkatti deeffannee akkamitti misoomsinaan sirriitti yaadamuu qabaa jechuudha. Akkuma beekamu lafti kun federaala jala deebi'ee Oromiyaa harkatti deebi'ee jira. Kunillee bu'aa qabsoo keessaniiti. Amma mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan godina, hayyoonni biyyaa wal ta'anii mari'achuu barbaachisa. Yeroon deemaa jira. Wal ta'anii mari'atanii haalli lafa kana akka duritti akka gaafa Haile Sillaasee sanitti gabareef qonnee jennellee hin ta'u. Lafti kuni akkuma makanaayidii ta'een dargaggeessi asii naannoo asii jiru kuni gurmaa'ee abbummaa isaa mirkaneeffatee hojii itti argachuu qofa osoo hin ta'in bu'aa isaa ka waggaatirra haalli itti oonarshippii isaatiin itti guddifatu irratti yaadni lafa keenya irratti hojjetaa jiru ni jira. Kanaaf gama mootummaatiin kanaaf haala mijeessuun isin immoo callisuun qabdan. Mootummaa qofa yoo ka'ee hidan taate mootummaa dhiiban malee achi siitu kana beeka. Isin immoo gurmaaftanii mootummaa dhiibuu barbaachisaa jechuudha. Maqaa yeroo kaayyaamu saniyyaa amma jarri muufate. Kanaaf gurmaa'anii diteelii isaa waliin haasofnaa dargaggeessi ummanni asii kun gurmaa'ee yoo barbaachisaa ta'e investara waa bu'aa buusuu danda'u. Investara garuu kan usaamu osoo hin ta'in kan wajjiin qixxee fayyadamuu danda'u. Ka waan hin qabne maali yoo naannoo kana yoo ta'e waa'ee maashinaati waan guddaa miti sanuu ka qonnaa kun. Qonna qofa osoo hin ta'in warshaalee gama reefu siin jecha paastaa taatu ka bu'aalee qamadii fi garbuurraa ba'an kana fayyadu kuni waan guddaa nama gaafatu miti. Biyya kana misoomsu Arsiif Baalee kana fa'aa misoomsuun baay'ee rakkisa baay'ee laafa dhugaa isinitti hima. Dachiin gabbattu ufiin waa baafti. Kanaaf nullee irratti hojjannaa irratti hojjechuudha barbaachisa. Rakkoon maali? Gama mootummaatiin warra kalee isin nyaataa ture amma kanaaf itti gaafatamummaa jiru. Daangaachoo shorraan beeytanii mi? Isaatu silaa kana isin misoomsuu qaba. Kalee isin nyaachaa ture akkamiin misoomsa? Warri mootummaa kana godhuu hin danda'u amma laala. Mootummaan of haaromsitu malee waan kana jijjiiruu hin dandeettu. Kanaaf warra mootummaa irratti illee qabsaanii nama sirna qabu. Kan uummata kanaa naatoo qabu. Ka beekumsa qabu. Ka kalee kutaa jaha keessaa kufee isin nyaataa ture miti. Kana gabbaasanii irratti hojjechuu barbaachisa. Kanaaf wanni godhamuu qabu
lafti amma booda maseentee turuu garuu hin qabdu itti haasanillee addaan hin reetina wal fixxani sinigaleemi lafti tawaloo taatee akka itti fuftuu fi haalli irratti hojjetamuu qaba gaafa baalelee illee dhaqee waan kanan dubbachaa ture nama gurmeessaa erga warra waan kana beeku isin jala keenye gurmaa'ee namni kaampaanii tokko haa dhaabatu baramma amma beekta mootummaa qofan eegina kubbaaniyyaa tokko dhaabbadha isin warrummaan arsii lixaa keessa jirtan kun kubbaaniyyaa sheer kaampaanii tokko ganzaba olii baasaa dhaabbadha gujiin amma warqii alaamuddii irraa riite san akkas godhu jiran amma isin maal godhuu qabdan kubbaaniyyaa tokko dhaabbadha sheer kaampaanii tokko olii baasaa ganzaba kubbaaniyyaa sadii lammaa bira dhaqaati lafa kana hin musoomsinaa ganzaba hin qabnaa kaan qatte baakki irraa fudhannaa yoo hanqate oromiyaa biraarraa dhayinee kadhanna hedhaati bira dhaabadhaa mee hadiitu diduu hin danda'u kana godha kana nullee isin gargaarra mootummaa qofa kadhachaan oolluu jechuu rabbillee beeyta calisanii kadhatanii gaddeemanii qotatanii roobetti nu roobsi jedhanii nimi kana goon ka biraa carraa hojii dhabuu wal qabatee ka jirulleeni kunillee kanumaan wal qabata wanni advaanteejiin naannoo kan jiru lafa isaati gabbina lafa isaati lafa isaa kana sirritti yootti ka fayyadamuu dandeenyu taate hojii asii qofa osoo hin ta'in namnu kana asirratti as baqachuu danda'a sirritti yoo itti fayyadamuu dandeenyu taate ka dhimma hospitaalas kunis gaafa bulchiinsa laallata ana beekta gaafii gurguddoo kana jara gaafachuullee dhiise waan mata xiqqoo qofa irratti yoo bulleeffanne malee gara dhimmi haaromsaa wal qabate haaromsa maal haasofna moofa'u jirti jarri ani isinitti hin kijibu obsaa isiniin jechaan tureemi obsaa isiniin jechaan tureemi haaromsi kun isinitti gadi bu'aa jechaan tureemi gadi bu'aan jiru isinitti hin kijibu waajjirri ODP deebi'ee moofa'ee OPDO ta'ee jira joollee warri lammaan haaromsaan keessaa gadi harcaase finfinnee dhuunfattee achi shira xaxaa jirti kaaka daanyaachoo kaaka alamuu simee gubbatti shira xaxanii warra silaa lammaan ol ba'aa qalamanii itti galan okay dhagaa rabbi malee waan sodaannu hin qabnu rabbi guddaa malee waan sodaannu hin qabnu abbaa isaa ayyeetu hin buqifne warra ODP OPDO deebisuudhaan hin buqqabu okay maali wanni amma beeyta jara qofaa miti balaaleffachuu qaba waa isin gaafadha qabsoo tana qeerroon dhiibee amaanaa lammaa magarsatti kenneemi akkasimoo akkasii miti nuu ceesii jennee itti kennineemi alamuu simeetti kennineenu hin kennineenu hin kenne kaasuu qaban nurra yookaan amaanaa teenya hin deeffannaa jechuu kanaaf nuyi ammallee an mootummaa kana nan deeggara ammallee muummichi ministeeraa ceesisuu qaba inumaa'uu dabalamuufi qaba waggaa 5 jeetiin amala okay garuu haattuuf tortortuu kaleenuu saamaa turte kaarrallee ce'umsa kana xaxaa jirtu kaarrallee taappellaa baa'oo namatti maxxansitee online nama ergitu kaarrallee caasaan wal hiitee dargaggeeyyii bulchiinsa kana keessa seenan miila sakaalaa jirtu kaarrallee nama keenya amantii fi gosaan qoodaa jirtu hin fudhannu jechuu hin fudhannu nuyi akka itti dhufne hin beekne totola beeytan mun beeytan taphatti hin dhufne bara to'atti hin dhufne abbaa isaa hayyeefaa taphatti ilkaan isaanii sukkara keessaa hin baafne kana beekuu danda'u qaba namni ummanni keenya ummanni dodola ummanni oromiyaa gaafii ummata keenya deebisaan jenneen nu ka jenne yakkamtoota illee nu hidha hin jenneen nu garabaa hin jenneen afaan oromoollee federaal nu godhaan jenneen yeroo mootummaa filanneet mootummaan sun nu godha dhimma finfinnee illee jara kaase malee hin kaafne nu way waa ba'aa itti guddifne mootummaa tana hattoota fi harroota qofa nurraa dhorgaa jenneen kanumaa miti dodola waliin jirra
waliin jirra. Lammaa Magarsaatiif dhiyaamsa dabarsaa biyyiif. Amannet amaanaa itti kennineemi. Jallaa akka Muktaar Kadiir irraa buufne ol baafne amaanaa itti kennineemi. Jallaa biraa nutti hin fidi warra nuhi ummanni kenna. Dhiiga isaatiin ofirraa gadi buuse, lafee isaatiin muka itti cabsee ofirraa gadi buuse. Finfinneetti walitti guuranii shira xaxanii har'a alagaan nuti waggaa 100 ofirraa buufne. Nu tuffattee nutti ol deebi'u jirti. Nu tuffannee mataa nutti raasaa jirti. Buutiin beeyta si tuffattu malee waan ati taate agartu malee mataa sitti raastu. Waraabessi naannoo kana. Waraabessi warra ati wajji jirtu laalee sitti fiiga malee warri si biraa jiru iji diddiimannaan namatti hin deemu. Fiigalee. Har'a warri nuti qabsoo keenya mana hidhaatii baafne aangorraa nu buusuu ka barbaadduuf ciniintee keessa keenya waan argaa jirtuuf jechuudha. Haga har'aatuu ka gadi yaatee Finfinneetti balaan hin buusiniif qeerroon guyyaa lamatti gadi ba'ee likkii waan itti agarsiiseef. Akkasuma kanaaf gara saniin itti deemuu nu barbaachisa. Dhagaa bakki amma jirru murteessa waan tokko garuu beeka. Qabsoon kuni abadan if duuba hin deebi'u. Oromoon arba. Arbi asirra koruu danda'a. Itti ulfaataa bara. Akkuma yeree hidhatee gaafa ba'e hoo. Barcuma kana bu'a malee hin bu'a. Hin bu'a. Madammariin ta'uu baannaan maqannasi maan irra turra malee wanni biraan jiraatu jechuu. Kana sodaatina. Qabsoo keessoo keenyatti goonu dhaabbilee keenya irratti hoggana keenya irratti qabsoo cimaa godha akkuma kaleessa cinaa ibiddaan cinaa aaraan sirreessa bututaa keessaa buusa jallaa ka danda'ame qajeelchaa kaan kararraa mayisaa as geenyetti ammas itti fufna jechuudha. Kanaaf qeeqan mootummaa irratti fuudhu gara biraatti fudhatina. Ani mootummaan tun tiyyatti hin beeka. Mootummaa anaaf isin qabsoofnee fi ol baafne ta'utti hin beeka tiyya. This is my investment. Waan kiyya waan ta'eef garaan na gubata jechuudha jalloo gaan keessatti arga. Kijiba garuu dodola hin misoomti. Haaromsi gadi gaya jedhee tortoraa gubbatti osoo argu yoo an kijibe rabbis lafeen ijoollee as dhumtellee nan dhiisu. Dhiisinallee nan dhiisu. Kanaaf qabsoo itti fufna kagama misoomaa san irratti garee ijaara namoota ekspertii ta'anii wal isin barsiifna. Okay? Wal isin barsiifna mootummaa iyyuu waan eeguu barbaachisuu miti. Lafti asii kun faani waan mootummaa barbaachisuu miti. Nuhuu akkuma isiniin jedhe parsantii 70 hojjechuu dandeenya. Ummata keenya jaarree maallaqa walitti baafne ani kadhaan tokkoffaa hin beeytanii mi kadhamaa hin ooyimmen jaarree kana hunda waliin dha'e. Isinirraa walitti guurree isinirraa walitti guurree Oromiyaa tanirraa walitti guurree qonni kuni an akka kiyyatti asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluun qabu. Waadaa walii haasennu asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluun qabu. Qonni arsii lixaa kuni hubadhaa diinagdeen biyya kanaa rakkisa. Qeerroon qabsaa'ee waa fide kunillee waa barbaada. Kanaaf odoo rakkoon itti dhumne qonni asii kun akka itti dalagu akka hojiitti deebi'u anillee isin wajjiinin isin dura dhaabadhee isin wajjiinin nan hojjedha. Waan tokko beeka Ambos Dodolas Naqamtees teenya Finfinneenis teenya wal bira dhaabannee ni misoomsina manguddoo gurguddoo qabdan. Warri qeerroo dhiiga keessan qabbaneessa. Gaafa ho'uu qabu ho'ifne danfifneemi. Du'an jennaan dheenga dolka kaane xiqqoo hirriba isaan kaafneemi. Ammallee wanni barbaachisu qeerroo keenya irraa tasgabbaa. Waan takka shakina karoora qabna. Karooras ni qabna, tarsiimos ni qabna, tokkummaas ni qabna. Gaara fedha diina. Ammatti wanni godhuu qabdani. Ijoollee bulchitoota warra nagee qabu. Warra naatoo ummataa qabu bira dhaabadha. Ba'aa ittiin fe'ina. Hojii haa hojjetanii rakkoo nageenyaa ittiin uumina. Jeequmsa ittiin uumina. Yoo dubbii qabaattan jaarsoli ciccimtoo qabdanuun oolan. Jaarsa gurguddaa qabdan. Maaliif dargaggeessi lama dargaggeessi tokko walitti haasa'u dhiiga danfa. Kanaafuu jaarsota fayyadama. Itti haasaya. Waliin haasaya. Biitti tuni Oromiyaan amma qaama sadiin bulti. Mootummaa, qeerroo fi manguddoo teenya abbootii gadaa warra sheekotaa fi qeessota dabalatee jechuudha.
qaamni sadeen kuni tokko ta'ee yoo waliin deeme nagaa eegsisuu qofa osoo hin taane misoomallee saffisiisuu danda'a. Fakkeenya illee ta'uu qabna biyya biraatiif. Kanaaf dargaggoonni manguddoon qaamonni nageenyaa waliin hojjechuu danda'u qabdan. Wanni ani amma tabira keessattuun Baalee Arsii Jimma irratti amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaban. Ijoolleen amantiin filtee dhumtee asitti ijoollee. Amantiin filamtee dhumtee gaaf qabsooftu. Oromummaaf duutee miti. Namni naannoo kanaa baay'een Islaama. Namni naannoo Finfinneeti buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti. Way amantii jecha dhume namni Oromummaaf dhume miti. Biyya Oromiyaatiif dhume miti. Nama sanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaaddi gowwaan hundi. Qaawwa ofitti hin naqina. Wal dhaggeeffadha. Abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wannidha. Isin injinii lamaan jeettii qabsoo kanaati amma. Maaliif? Kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa, wal gorfachaa, walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaachisa. Maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaadu. Jarattiin tun gadi hin jabeeffanne irraa buufnee irratti ol baana jedhu baay'ee jira jechuudha. Kana garuu tokkummaa keenyani mootummaan tun laaftu. Uummanni Oromoo garuu cima. Uummanni Oromiyaa cima. Cimina uummataa kanatu yoo amma Abiyyi dhaqee achirra itti dhaadatu dheengadda makalaakaa abdateen seena. Gaafa wattaaddaroon itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate. Burraayyuu yaammate bara. Dodola yaammate jechuu bara nama biraatii miti. Anis haa taatu Abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana duuba abdannu mi guddaa akka qabnu. Isinii fi Rabbi qofa abdanneeti kan dubbannu jechuudha. Rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti. Akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne sanitti har'allee taayitaa seentee tana akka biyya kanaaf ta'utti akka uummata keenyaa ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin haa kijibdu. Ce'umsa kana bakkaan gahuudhaaf humni kan jiru qeerroo kan harka. Humni kan jiru isin harka jechuudha. Akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan taate. Akka immoo nu hin bitamne beekaa namni jijjiirama. Namni jijjiirama. Rabbi malee namni jijjiirama. Kan mana irra isin dura dhaabatu kun borosiitti gargaluu danda'a. Dubbii garaati, dubbii waan biraati. Nullee akka kararraa mayne. Akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya uummata hidhabdi lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan. Akkamitti mirkaneessitan? Tokkummaa keessaniin. Cimina keessaniin. Bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa, bakka dogongora irratti nu dura dhaabachaa, tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti akkara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha. Onnee qabu san gabricha jaba. Yoo ammoo isin qoqqoodamtani namni siyaasaa akka naggaadeeti. Yoo ta'eef jumlaan gurgura. Yoo gaafa gabaan ooyite gaafa gabaan ooyite jumlaan gurgura. Gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena. Gabaan Oromoo ooyite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as baya. Gaafa isin immoo gosaan amantiin qeen wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata. Jumlaan malee chirichaaroo ifeetani. Kanaafuu tokkummaa keessan cimsadhaa warra totola baay'ee isin jaalanna haga tokko namoota qopheeffadhaatii dhimma reeffa jenna irratti baay'inaan hin dalayna. Alatti ijoolleen xiqqoonni waan jechaa jiraniif amma qophiilee as jiran kana findhee deemna. Kaafan immoo televizyiina nama diishii isin jalaan diigani. Televizyiina walitti deebinaa hedduun isin jaaladhaa nagaan.
Jimmarrat amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaba. Ijoolleen amantiin filtee dhumtee asitti jiru. Amantiin filamtee dhumtee gaaf qabsoo. Oromummaaf duutee miti. Namni naannoo kanaa baay'een Islaam. Namni naannoo Finfinneeti buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti. Way amantii jecha dhume namni Oromummaaf dhume miti. Biyya Oromiyaatiif dhume miti. Nama kanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaaddi. Gowwaan hundi qaawwa ofitti naqina. Wal dhaggeeffadha. Abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wanni isin tuubo injini lamaan jeettii qabsoo kanaati. Maaliif kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa wal gorfachaa walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaada. Maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaada. Jarattiin tun gadi hin jabeeffanne irraa buufnee irratti ol baana jedhu baay'ee jira. Kana garuu tokkummaa keenyan mootummaan tullaa uummanni Oromoo garuu uummanni Oromiyaa cimina uummataa kanatu yoo amma Abiyyi dhaqee achirra itti dhaadatu dheengadda makkalaakaa abdateen seena. Gaafa wattaaddaroonni itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate burraayyuu yaammatee bara totola yaammatee jechuu barnama biraatii miti. Anis saataatu Abiyyi Islaamaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana duuba abdannu mi guddaa akka qabu. Isinii fi Rabbi qofa abdanneeti kan dubbannu jechuudha. Rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti. Akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne sanii har'allee taayitaa seentee tana akka biyya kanaaf ta'utti akka uummata keenyaa ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin haa kijibu. Eewumsa kana bakkaan gahuudha humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin argate. Humna isinii taanu yoo ka barbaaddan taa'e akka immoo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiirama Rabbi malee namni jijjiirama kan maana irra isin dura dhaabatu kun borosiitti gad gara galuu danda'a bigaraati dubbii waan biraati nullee akka kararraa mai akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidhabdi lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessu tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti akkara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha onnee qabusaa gabricha jaba yoo immoo isin qoqqoodamtani namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurgur yoo gaafa gabaan ooyite jumlaan gurgur gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena gabaan Oromoo ooyite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as bahe gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal